Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo guyyaa irraa waliin simbiraan kan waliin tura. Taphoonni torbee jalqabaa liigii tokkoffaa Oromiyaa ramaddii wiixata har'aa gaggeeffamanii oolaniiru. Ganama har'aa sa'aatii 2 irratti Luugoo fi hojjettoonni mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa gidduutti tapha gaggeeffameen galchii 2-1 hojjettoonni mootummaa Horroo Guduruu Wallaggaa dursaa boqonnaa bahuudhaan tapha boqonnaa deebiinis kilabiin kubbaa miilaa hojjettoota mootummaa Horroo Guduruu Wallaggaa galchii 4-1 Luugoon injifatee jira. Abdul Sameed Hussein immoo taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 4tti immoo Silkaambaa fi Jaajji gidduutti tapha adeemsifameen galchii 1-2 dursaa Ijaajjiin boqonnaaf bahuun boqonnaa deebiinis Ijaajjiin 2-2 Silkaambaa injifatee jira. Fuwaad Muhammad immoo taphataa urjii taphichaa ta'uun Ijaajjiirraa badhaafameera. Sa'aatii 6 irratti Horroo Bulluquu fi Abaaboo Guduruu gidduutti tapha adeemsifameen Abaaboo Guduruu galchii 1-2 dursaa boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiinis kilabiin kubbaa miilaa Abaaboo Guduruu galchii 5-1 Horroo Bulluqiin injifateera. Addisuu Dubbisaa immoo Abaaboo Guduruu irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha waaree booda sa'aatii 8 irratti eegaleen Billoo fi Gabaa Jimaataa gidduutti adeemsifameen galchii malee boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiinis Billoon galchii 1-2 Gabaa Jimaataa injifateera. Abdallaa Hussein immoo Billoo irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha torbee jalqabaa xumuraa sa'aatii 10 irratti Baakkoo fi Sulula Fincaa'aa gidduutti godhameen ammoo galchii malee boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiinis Sululli Fincaa'aa rukuttaa adabbii argateen kan hin milkoofne yeroo ta'u kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Baakkoo carraa argatetti fayyadamuun galchii 1-2 Sulula Fincaa'aa injifateera. Addisuu Xila'uunis karra eegaa cimaa ta'uun Baakkoo irraa badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Shaambuurraa.